Daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabadee dhihaadheen isinitti himaan Badrii Yusufi. Ergaa dhiheenya kanaaf Finxaaleeyyiin Amaaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaardagaa Jaartee fi Amuruu keessatti haleellaa raawwatanii as haalli naannichaa ammas yaaddessaadhaa jedhame. Fulbaana 22 hanga fulbaana 26 bara 2022tti humnoonni naannoo Amaaraa fi Faannoo jedhaman haleellaa qindaa'aa fudhatanii lubbuu lammiilee nagaa 100 caalan galaafatanii kanneen biraa hedduu madeessan. Kana malees jiraattota 40 caalan qeef qabeenya isaan irraa buqqisuun rakkoo hamaadhaaf saaxilanii jiru. Finxaaleeyyiin kanneen haleellaan qindaa'an kunis aanaalee akka Jaardagaa Jaartee fi Amuruu naannawa akka Qilxuu Ceekaa, Haroo Waloo, Tombee, Dangab, Haroo Guddinaa fi Dargee Kootichaa jedhaman keessatti akka adeemsifameetu gabaafamee jira. Akka odeessaa nu gahetti namoonni nagaa 100 caalan ajjeefamanii baay'een ammoo madaa'anii jiru. Haroo Bulluqii fi Jaardagaa Jaartee keessatti gochi raawwatame hamaa ta'uu maddeen gabaasanii jiru. Yeroo ammaa kana aanaa Amuruu naannawa akka magaalaa Agamsaa, Migir, Sammoo, Wasitti, Lumaa, Jawajaa, Jaboo Doobban, Cidhatti Gobuu, Nyaaree, Makkannoo, Shookee fi Dangab Siddan jedhaman keessatti haleellaan raawwatame lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafatee jira. Haleellaa kanas kan raawwate humna addaa naannoo Amaaraa milishoota Faannoo fi dhalattoota Amaaraa biraa hidhatan if cinaa hiriirsuun akka taheetu gabaafamee jira. Lubbuu namaa dabree malees qabeenyi uummataa kan manaa fi alaa hundi saamamuu fi kaanis barbadeeffamuudha kan gabaafame. Haleellaan kun Oromoota adda baasanii kan adeemsifame yeroo ta'u, yeroo ammaa tana jiraattonni kuma hedduu ta'an aanaa Amuruu keessaa bosonatti baqatanii jirus jedhame. Yeroo gochi hamaan kun uummata meeshaa maleeyyii irratti raawwatamu humnoonni mootummaa naannawa san turan ta'anii eegaa akka turantu gabaafamee jira. Bulchitoonni aanaalee kana bulchaa jiran gochaa kana qindeessuu isaanii jiraattonni himataa jiru. Sababni isaatis ABO shaniif keessaa baasaa kan jedhuuni jiru. Oromoonni ganda Goobuu Sirbaa jedhamu ammoo meeshaa addaa hidhataniin hidhattoota Amaaraa kana ifirraa akka ittisanii fi garuu humna isaaniitii ol akka taheetu gabaafamee jira. Isaan kun humnoota Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhanii fi humna addaa Amaaraadha kan isaan raawwate. Humna kana jedhu amma gama mootummaa irraallee loojistikii argatanii tarkaanfiiwwan uummata nagaa irratti taasisaa kan turanidha. Hidhattoonni Faannoo Amaaraa ganda argatee jedhamu dhuunfatanii akka jiranillee gabaafamee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa naannichi harka isaatii ba'e dhimma ajjeechaa lammiilee nagaa Finxaaleeyyii Amaaraa raawwatame kanarratti ibsa laatiin qabu. Miidiyaaleen arraata mootummaataanis gabaasaa dhimma kanarratti qindeessan hin qaban. Inuma mootummaan tajaajila qunnamtii godinicharraa kutuun haleellaa kanaaf haala mijjeessee jedhamee qeeqama. Waraanni bilisummaa Oromoo isin saama jedhanii uummatarraa meeshaa akka hiikanillee gabaafamee jira. Rakkoon godina Horroo Guduruu Wallaggaa ganna tokko caalee akka jirullee gabaafamee jira. Jiraatan naannichaa tokko namoota haleellaa kanaan buqqaan keessatti kan argamu yeroo ta'u haala mudate kana akkanatti ibsa. Jireenyi kun ana Jaardagaa Jaartee ganda magaalaa Jaartee mootummaa duwwaa tokko keessa hin jedhamu. Ani nama hojjetee bulu, nama qotee bulu. Siyaasa kam keessallee kan qabnu. Hin hojjenne malee qofa malee keenya duukaa walitti dhufeenya. Garuu qotuu yaadii jireenya wajjin jiraannu keenya irraan buqqaasu. Hanoota nuti saaman, mana keessa saaman, horii keessa saaman, qullaa buufu. Qabeenya qabnu manaan baafanne, horii qabnu manaan baafanne, dabtarii keenyallee manaan baafanne, ijoollee keenya ganneeti baane karaa adda addaa. Haqqammoo kan jiraan amni rakkasaa jedhama. Fuula mootummaatti waa jennu wallaalle waa goone wallaalle fixane bakka warra wajjin yana jiraannu mootummaatti hidhachiise. Milishoota Amaaraatu nu fixame. Waa tokkotu otoo beekeetu wajjin jiraannuutu nu fixame. Sakaanitti galanii qottootiin gajamootiin fixan qottootiin gajamootiin caccabsanii nu saaman. Maal goone hanqiyyan waa goone wallaalle. Kun akkasitti jiramaa jira. Amma immoo iddoo qubannu amneeti harka namaa keessa kan kuufannee jedha maal goona. Maal goona waa jennuu qabnu bakka waaqayyo bichaan waa qaqqabu malee yoo danda'ame uummanni lammiin Oromoo iddoo jiru jiraate harka isaatti nu biliisifate waa ta'an otoo nu gargaare baay'ee gaarii yaadda waan hin jiru. Jiraattonni naannichaa haleellaa hidhattoota Amaaraa fi qaamolee mootummaatiin miidhaa cimaaf saaxilamanii jiru. Hidhattoonni Amaaraa maaliif Oromiyaa keessatti if ijaaranii haleellaa akka raawwatan mootummaan naannoo Oromiyaa waan ibsin qabu. Addi bilisummaa Oromoo ajjeechaa suukanneessaa kana ilaalchisuun ibsa fulbaana 26 bara 2022 baasin ajjeechaan uummata nagaa irratti raawwatamu wabii injifannoo ta'uu hin danda'u jechuun gochaa kana cimsee balaaleffate. Dhimma kana ilaalchisuun hooggantoota biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaatti bilbilus qunnamuu hin dandeenye.
Turtii ji'a tokkoon guutiin keessatti namoonni nagaa 157 godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti ajjeefamuu dubbataan waraana bilisummaa Oromoo ibse. Dubbataan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii turtii ji'a tokkoon guunne keessatti agamsa keessatti namoonni 107 ajjeefamuu fi jaardagaa jaartee keessatti ammoo ummanni nagaa 50 faannoon ajjeefamuu fuula Tiwiitara isaan irratti barreessan. Haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatame kunis tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo oolan fudhatu naannawa daangaa Wallagga Bahaa keessatti fudhateen mo'atamuu humnoota mootummaa mudate hordofuun jiran. Sirnichi milishoota fi faannoo isaa baay'inaan gara Horroo Guduruutti gad lakkisee jiran obbo Odaa Tarbii dubbataan waraana bilisummaa Oromoo aanaa jaardagaa jaartee keessatti haleellaa lubbuu lammiilee nagaa galaafateen ala lammiileen 40 qeef qabeenya isaan irraa buqqan. Yeroo faannoon haleellaa kana lammiilee nagaa irratti raawwatu ammoo humnoonni mootummaa nagaa eegsisuuf naannichatti bobbaafamanii jiran halaalarraa ilaalaa akka turanillee jiraattonni komii isaanii dhiheessanii jiru. Gama biraatiin naannicha keessatti waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa jidduutti lolli bal'aan adeemsifamaa akka jiru gabaafamaa jira. Paartiin KFO miseensonni isaa baay'een godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti jalaa hidhamuu ibse. Godinaalee Arsii garaagaraa keessatti Shawaa, Baale, Iluu Abbaa Booraa, Gujii fi Wallagga keessatti miseensonni isaanii jalaa hidhamuu KFO'n himatee jira. Miseensa qoree giddugaleessaa irraa yoo jalqabe obbo Daraaroo Duubee miseensa qoree giddugaleessaati qindeessaa qoree Asirtaatii Shaashimannee keessatti hidhamee jira. Guutuu Waaqoo Gadaa immoo Arsii Aana Martii magaalaa Aboomsaa keessatti hidhamee jira. Obbo Fakkadee Iddoo isaa Birruu Bunnoo Beddellee Aanaa Diiggaa keessatti hidhamee jira. Obbo Kaalid Abdoo Baalee Doolloo Mannaa keessatti hidhamee jira. Obbo Mubaree Huseen Teessoo Madda Walaabuu keessatti hidhamee jira. Obbo Taaddasaa Hordofaa Wallagga Bahaa Aanaa Nunnuu Kumbaa keessatti hidhamee jira. Obbo Naasir Abbaa Makkaal Abbaa Garoo Bunnoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti hidhamee jira. Gaafatamaan waajjira KFO obbo Xurunaa Gamtaa miseensonni keenya hedduun humnoota mootummaatiin nu jalaa hidhaman jechuun BBS'tti himanii jiru. Duulli hidhaa bal'aan amma miseensota KFO irratti baname kun erga dhiheenya kana boordiin filannaa biyyaalessaa filannoo naannoo geggeeffamuuf jiru ilaalchisuun leenjii kennuu jalqabeen booda. Kanaaf miseensoti keenya hojjettoonni mootummaa barsiisonnii fi hojjettoonni dhuunfaa hidhanii KFO quucarsuuf jecha godinaalee fi aanaalee irratti tarkaanfii kana fudhataa jiran jedhan obbo Xurunaa Gamtaa. Warra amma hidhamee jiraniin alas miseensonni isaanii baay'een yeroo gabaabaaf dheeraa hidhamanii bayaa akka jiranillee dubbatanii jiru. Dhagaa tokkoon shimbirroo lama rukutuudha akkuma jedhamu warra hidhannoon mootummaa kana lolaa jiraniin paartii keenya walitti hidhuu barbaaduu jedhan. Miseensonni isaanii garii jireenyi isaanii mana hidhaa tahee akka jirullee obbo Xurunaa Gamtaa BBS'tti himanii jiru. Paartiin keenya karaa nagayaatiin qabsaa'aa jira. Kana osoo beekanii sababa hin taaneen miseensota keenya hidhaa jiru jechuun komiif qeeqa jabaa mootummaa irratti dhiheessanii jiru. Qondaalli KFO kun yeroo qaamni hidhate magaalaa Gimbii seenu ati eessa jirta jedhanii miseensa isaanii tokko jalaa hidhullee dubbatanii jiru. KFO'n qabsoo karaa nagayaatiin mootummaa abbaa irree jalaa diduu uummata keenya barsiisaa jiras jedhan. Qabsoo karaa nageenyaa geggeessuudhaaf KFO'n addunyaa irratti isa jalqabaas miti. Isa dhumaas ta'uu hin danda'u. Kanaaf haala bakka biraatti itti adeemameen KFO'n egaa waggoota 32 darban keessatti dirratti maal irra ga'ellee uummata keenya bilisummaa gonfachiisuuf uummata keenya mirga isaa kabachiisuudhaa fi karaa nagaatiin itti fufnee adeemaa jirra. Karoorri keenya gaa qabsoo keenya karaa nagaatiin itti fufuudha. Egaa cimnee namoota keenya lammiileen keenya haala seeraan dhufu yookaan immoo tarkaanfii mootummaa abbaa irreetiin fudhatamu kana ijanii iddatti garagalfatanii jalaa diduu akka danda'an uummata keenya barsiisuudha karoorri keenya. Sababa miseensonni keenya hidhamaniif osoo mana murtiitti dhihaatanii kanaan himatamte jedhanii yoo himatan qofa kun hundumtuu waan hin ta'iniif waan ittiin hidhamanis hin beekamanii jedhan waan ifiif shakkine jedhan garuu BBS'tti himanii jiru obbo Xurunaa Gamtaa. Duula hidhaa bal'aa miseensota keessan irratti banamee jiru kana qaama itti jettan qabdu boordii filannaa biyyaalessaas haa ta'u sababa immoo hidhamaniif natti himuu dandeessu? Egaa qaamni itti jennu tokko jiraatee fedhe boordii filannoo biyyaalessaati. Boordii filannoo biyyaalessaatti yeroodhaan iyyanne inni immoo iyyata keenya
kana dabarsee komishinii poolisii naannoo Oromiyaatiif ergeera garuu deebii wanti argame hin jiru hanga yoonaatti. Sababni itti hidhamanii maali miseensonni baay'inaan amma hidhaman jettanii natti tarreessitan kun? Egaa sababi ittiin hidhamu kan beekamuu danda'e namooti kun seeratti utuu dhiyaatanii akka kana waan akkanaatiif sababa akkanaatiif himatamteessa yookaan immoo waraqaa himannoo turbaa kun hundumtuu waan hin taaneef waan ittiin hidhaman hin beekaman. Garuu ofii keenya waan shakkinu qabna waan shakkinu qabna waan tokko lama sadii waan shakkinu qabna. Tokkoffaa boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo dhiyoo kana keessatti filannoon naannoo hin gaggeeffama jedheetu leenjii kennuu jalqabeera. Miseensota keenya cimnee baasee filannoo sana keessatti akka qooda hin fudhanneef paartii keenya quucarsuudhaa jedhamee keessuma keessaa sadarkaa godinaalee fi aanaa irratti tarkaanfii fudhatamaa jirudha. Lammaffaa immoo maani dhagaa tokkoon simbirroo nama rukutuu isa jedhamu kana yookaan immoo simbirroo nama rukutuudhaa jedhaniitu qaamni qabsaa'u mootummaa sirna mootummaa kana jibbu jira isa wajjin walitti qaraniitu miseensota keenya quucarsuudhaaf sababa ubsaa hin taane paartiin keenya nageenyaan qabsaa'aa jira kana sirriitti beeku adda addaa gabaa hin dhiyeessina ibsa hin kennina kana utuu beekanu miseensota keenya barsiistota hojjetaa mootummaati hojjetaa dhuunfaa mataa isaaniiti hidhaniitu quucarsuudha. Egaa namoota kana qofa oduu hundanii yeroo adda addaa yeroo dheeraadhaaf yeroo gabaabaadhaaf hidhamanii kan ba'an jiru. Halellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti finxaaleyyii Amaaraatiin fudhatame gama ilaaluun ejjennoo paartii isaanis akkanatti ibsan obbo Xurunee Gamtaa hidhaa amma miseensota isaan irratti fuulleffate kanas boordii filannaa biyyaalessatti iyyatanii iyyata isaanii kanas boordichi gara komishinii poolisii Oromiyaatti ergee jira garuu deebisaan hanga ammatti argameen jiru jiran. Pireezidaantiin Somaaliyaa haaraa inni dhiheenya kana gara aangootti dhufan Hasan Sheekh Mahmud daawwannaa isaanii duraaf Finfinnee galanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad yeroo dureen Somaaliyaa kun buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee ga'anitti simatanii jiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hasan turtii Finfinnee kanaan dhimmoota waloo biyyoota lameen irratti aangawoota Itoophiyaa waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Hasan Sheekh Mahmud biyyoota akka Jibuutii, Eertiraa, Masrii fi Keeniyaa kan daawwatanii turan yeroo ta'u erga bubbulanii biyya ollaa isaanii Itoophiyaa daawwatuun kun kan jalqabaati. Lafa daangaa dheeraa Somaaliyaa waliin kan qabdu yeroo ta'u waraanni Itoophiyaa nagaa eegsisuuf Somaaliyaatti bobbaafame waraana gamtaa Afrikaatti dabalamuunis ni beekama.